mootummaan adda bilisummaa Oromoo kun dhokatanii deemanii abboo isaa hayyefa waliin Sibaat Naggaafa waliin yeroo isaan osoo haga isaan asirra gara Maqaleetti hundi isaanii guuramanii hin baqatin dur dhoksaadhaan deemanii waliin haasawaa turan. Maaliif didan muummicha ministeeraa yookiin obbo Shimallis Kottaatee Amari'aanu kasaan hin jedhu kana maaliif didan? Kun bar waan itti Oromoon waan itti wal gaafachuu qabu. Maaliif didan Oromoo waliin dubbachuu deemanii alagaa waliin dubbatanii? Isaayyaas waliin faa caccabanii deemanii dubbatan. Beeta Mangistiin 4 kiiloo jira. Isaan garuu Asmaraa deemanii dubbachuu barbaadan yookiin Maqalee deemanii dubbachuu barbaadan. Kabaja namaan qabanii ummatan kabajan. Ummatuma waliinuu barmariin godhanii. Ummatuma argitee in dubbannaaf jedhan kana waliin mariin godhan. Wanni isaan barbaadan maaliin guyyaa hunda dhaabataniitu ummatatti himuudha. Namni harka baasee isaa waa gaafachuu hin danda'u. Namni jecha faallaa nam gaafii isaan hin barbaanne faa namni isaan gaafate maqaatti itti moggaama gantuu ta'a goobana jedhama maqaa adda addaatu itti moggaama bitamaa jedhama. Maqaaleen kunniin seenaa keessatti waa hedduu warra maqaalee argitee Oromoo diigan keessa tokko maaliin gantuu bitamtuu goobana. So character assassination dan sanin alatti ajandaa qabatama ta'e karaa ummanni Oromoo land locked dha jenna ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo akka balbala bishaanii balbala galaana amma isaan Oromoof dubbanna warra jedhan kanaaf dhaamsa kana dabarsa. Ummanni Oromoo balbala bishaanii akka qabaatu ajandaa maal qaban jiru. Biyya tokko seenaa keessatti isaanii dubbatu hin jiru. Abbaan fedhe biyya alaarraa wace borri biyya alaarraa wace kun yeroo muraasaaf nama dogoggorsan malee yeroo hunda nama dogoggorsu akka hin dandeenye. So mootummaan hojii isaa yoo ko hojjetu ta'e ololaa fi propagandaan biyya keessaa fi biyya alaarraa oofamu kun hundimtu fashala akka deemu nu agarsiisaa jira.